Yuka balinan gafatamu jiru wae laptop kan keka tu bola mo magarsa kenit. Egi laptop it kenit bola male da chuba azbute ni sat abamte laptop kan keti fi wado bola man kes jiru mal kum kabda. The laptop it na You see, we tried, but we said it. When it ko to ko na ars mala ka deveita. Iro san naso das duran. Akan biya tinggal jar so tergan. Duhudure sana ci duhudure akan biya tinggal lekanaf. Wanum biya rufe angor rafu ay tafakazure. Akan angor ray sa lembar banne. Akan isani tum su hetu. Ubachi sun ka laptop ikisen kenne. I was disarming kapso erro fille symbolically kan barbade kapso flas genye amma jara angor rufe kana je kurra tasgabbi san dabsi surra me ro kenne bi amma dandenyet kabne qaqqabne qawwesani cuccufne hadeemnu symbolically soda nasu yerosan abifa keessa jiran keessa baasufin bifani tikenne ala lamma do gafatani wayya fayya ka qabu nagaa ka qabu Europa ka jiru nan beeka dabre wal ko qabna lamma na magalata ati oromoda ingabu kitaw keessa kan jiru tokko lamma de garu hoyete ingabuan. He is a decent human being. Akka Oromo barbaade dhumarra godhu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromo qaaneessuu didduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wanneen hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanneen hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, a good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture. Luga hariiroo hin qabnu ture. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kee tokko maal jedha. Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf an ammas I have a huge respect for isa. Okay, wal kuba qabdu jechuudha. Yes. Tole, gaafii tokko dabalee gasii